Nagaaf araarri waaqayyoo golaaf iddoo jettan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota maamila kootii akkam jirtu warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sheer sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa warri duraa immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa turte gaarii seenaa gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Tole egaa isa kanarraa akka waa guddaa barattan abdii guddaan qaba dhugaa abdii guddaa jechuudha. Kanaafiyyuu hamma dhuma sagantaa keenyaatti na duukaa bu'aa isiniin jedha. Gaggabaabsee dubbisuu yaala jechuudha. Hamma danda'amaa ta'esaa jechuudha. Tole egaa seenaa mucaa dhiiraa tokkooti. Ani maqaan koo Oliifan Gammachuu jedhama. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejersa Lafoo ganda Calalaqaa Boobee. Abbaan koo Gammachuu Furmaataa jedhama. Haati koo Warqituu Tolaati. Kanan irraa dhaladhe. Anis kanan dhaladhe bara 1991 tin dhaladhe. Anis obbolaa dubaraa 3 fi dhiira 1 taanee dhalanne. Haa ta'uyyuu malee abbaan koo fi haati koo balaa garaagaraatiin bara 1998 narraa boqoteera. Haati koo immoo bara 1999 narraa boqottee waggaa tokko malee waliin dursanii. Egaa anis kana keessatti haati koo fi abbaan koo hin jiranii ijoollummaa kootii kaasee haadha koo fi abbaa koo hin beeku. Sababii kanarraan kan ga'e obboloota koo na barsiisaa ture. Anis kutaa tokko kaasee haga kutaa 8tti barataa cimaan ture. Barataa garraamiin ture. Namatti sin dubbadhu maaliin jedhu baay'ee namaafis yaada ture. Haa ta'uyyuu malee jireenyi biyya lafaa hin dukkanaa'aa hin ifaa gaaf tokko immoo ifa eeggachaa hin jira. Egaa anis seenaa koo kana gabaabsee isiniif himuu yaala hamma danda'amaa ta'esaa adaraa keessan sheernaa godhaa nama hin jedhe biraan immoo akka naa keessan abdiin qaba. Egaa haa ta'uyyuu malee jireenyi natti dukkanaa'ee dukkana keessa jira ifa naa fida gaaf tokko rabbiin koo ni uumaan jedheen abdii qaba. Egaa anis haa ta'u malee kutaa tokko kaasee haga kutaa 8tti mana barumsaa Tulluu Bachuutti baradhee. Haa ta'uyyuu malee mana barumsichatti baradheeyyuu kutaa 8 irraa kaasee kutaa 8-9tti gaafan darbu mana barumsaa Gincitti barachuudhaaf hin qophaa'e. Egaa haa ta'u malee kana keessatti obboloonni koo inni dhiiraas hin fuudhee ishiin dubartoonnis hin heerumanii. Egaa jireenyi koo hundumtuu akka kaleessaa ta'uu didee gaafa isaan heeruman gaafa isaan fuudhan jireenyi koo hundumtuu hin dukkanaa'e. Egaa haa ta'uyyuu malee gargaarsa waan annabeef kutaa 9tti akkas jedhee murteesse. Ani barumsa konnisu barataa cimaa waan an ta'eef na fayyaadee gahuu waan hin danda'uuf kanaafiyyuu caammaa xaragaarran baradha jedhee murteesse. Egaa haa ta'uyyuu malee osuma caammaa xaraguuti achitti karoorfadhe waan hin ta'eef caammaa xaragaa barumsa koo barachaa ture. Ani nama bifa qabuu fi nama amaleessa qabu waan hin ta'eef namoonni hundumtuu haala hojii koo ilaaluu malee na barbaadu turanii. Garuu hojii koo ilaalanii immoo baay'ee na tuffatu baay'ee gadi na qabu turanii. Anis guyyaa tokko hojii kanatti saalfadhee hin beeku osuman saalfadheeyyuu obsaan danda'ee jiraachuudhaaf kaayyoo koo boruu biraan gahuudhaaf obsaan nan danda'a. Yaraas ta'e gaarii hamaas ta'e yaraa waan hundumayyuu hinuman baattadha. Egaa haa ta'uyyuu malee kana keessaan osuman jiru guyyaa tokko muca'uu tokko na baree. Gaafa wal baruu ishiinis maqaan ishii Leensaa jedhamti. Haa ta'uyyuu malee Leensaanii jaalalaaf gaafa ishiin itti dhiyaattu akkan itti miidhamu waan hin beekeef akkas hin jedheeni. Ani siif hin ta'u mucaa hiyyeessadha maatii hin qabu kan hojjedha kanaafiyyuu ati mucaa sooressaatii na faana jiraachuun siif hin ta'u Leensaa jedheen itti meeni. Ishiinis diddee natti deddeebite jaalalaan na boojite. Egaa haa ta'uyyuu malee Leensaan jaalalaan na boojite jaalalaan na mo'atte. Utuu ishee jaalachuuf fedhan qabaatiin boru kan itti miidhamu waan hin beekuuf Leensaan diddee jaalalaan na mo'atte. Egaa Leensaan jaalalaan na mo'attus nama bifa qabduuf nama amala qabdudha baay'ee nama yaaddudha. Leensaan isa dhiiraas isa dubaraas isa jaarsas isa jaartii duukaas nama boohaa turtudha. Garuu haa ta'u malee maaliif akka garaa jabaatti hamma har'aatti beekuu hin dandeenye. Egaa osuma kanaan jiru kutaa 10 barachaa osuma jiru caammaa koo xaragaa Leensaanis jaalala keessa darbinee baay'ee waan na jaallattuuf baay'ee waan na kabajuuf anis waan ishee jaalladhuuf hojii koo kanatti itoo hin saalfatiin gara koo dhufte. Osoo maatii ishee lolanii osoo firoonni ishee lolanii Leensaan diddee gara koo dhufte. Anis gaafa isheen dhuftu lakki Leensaa koo hin ta'u wanti kuni gaafa waan tokko harkatti qabadhillee malee jedheen itti meenim.
Isheenis lakki ani si faana kan siraa hojjedhe wajjin jiraanna malee hin ta'u jettee dubbatte. Egaa haa ta'u jennee mana tokkotti waliin gallee Leensaanis barumsa ishiin baratti anillee barumsa koo barachaarraa wajjumaan jiraachaa turre. Garuu guyyaa tokko ishiin mana barumsaa deemtee ani immoo hojii deemee osumaan hojii deemaa jiruutti karaa irratti balaan konkolaataa na mudate. Anis magaalaa Gincii buufata konkolaataa fuuldura taa'ee tanan kanan caamaa xaragu achitti akka carraa ta'ee baajaajiin narra bahee. Egaa haa ta'uyyuu malee anis gargaarsa biraa waan hin qabneef furmaata biraa waan hin qabneef baay'een sila miidhameef ambulaansii dhufanii gara hospitaala Gincii na geessanii. Hospitaala Gincii yoo na geessanis hospitaala Gincii hin dandeenyu jechuudhaan gara hospitaala Hambootti na dabarsanii. Hospitaala Hamboo ciisee asaafa guyyaa lamaan ciisee gaafa dhageessee dhufte ishiinis gaafa dhuftu baay'ee boossee baay'ee yaaddoftee baay'ee rifatte. Sun dura garuu wantoota baay'eetu jira leensaadhaan narraa gargar baasuuf baay'ee yaalii guddaa gochaa turaniiru. Haa ta'uyyuu malee leensaan waan baay'ee na jaallattuuf narraa gargar ba'uu hin dandeenye. Garuu gaafas maaltu akka dhufee garaa jabina maaliitu akka uumame hin beekne ani hamma har'aatti natti dukkanaa'ee jira. Egaa anis isheen dhuftee boossee anis galee tanaan waan ta'e fidee dhufa jettee na biraa deemte. Anis ishee jedhee waan ani ishee amanuuf waan ani ishee jaalladhuuf guyyaa tokkoyyuu natti qeeyyaramti jedhee yaadee hin beeku. Egaa leensaan galtee dhufuu diddee osuma eeguu guyyaa lamaan bulee. Kanaan dhufuu diddee anis jireenyi koo hundumtuu natti dukkanaa'e. Egaa waan an godhu dhabe dhukkuba koo caala dararaa yaaddoo ishee baay'ee natti ulfaate. Anis furmaata dhabee waan an godhu dhabe ija doktoroota eeggaddeen sokkeettii qabadde of ajjeesuuf nan murteesse. Egaa anis yaalii kana qofaa miti wantoota yaalii gurguddaan godhe qorichoota illee fudhachuu nan didee. Haa ta'uyyuu malee wantoota isaan natti sassaka'anii jiran hundumayyuu yeroo isaan deeman ofirraa bubuqqisaan ture. Anis kana ofii koo of fayyisuu dadhabee osoo hin taane dhukkuba koo furmaata ofii ta'uu dadhabee osoo hin taane yaaddoo leensaatu baay'ee natti cime. Egaa haa ta'uyyuu malee ani kana taa'ee jireenya koo keessatti arguu koo mannaatii du'ee biyyoo kanan ta'a malee murteeffadhe. Isaanis doktoroonnis didanii na gadhiisuu didanii ji'a 2 fi torban 2 achi keessa ciise. Haa ta'uyyuu malee achitti namni na yaalu waan hin argamneef tokkoyyuu furmaata waan hin arganneef leensaanis waan baay'ee garaa natti jabaatteef doktoroonnis na fuudhanii gara mana kootti na galchanii. Anis gaafa mana kootti galu namoonni naannoo warra hospitaala keessa jiran hundumtuu gargaarsa naaf godhanii anis gara mana kootti nan galee. Egaa haa ta'uyyuu malee yoon galeeyyuu leensaan balbala qullubteetii waraqata barreessitee akkasitti keessee deemteetti. Aniifati kanaan booda waliin agarru bakka jirtutti olii koo nagaan naaf ta'ee naaf jiraadhu. Yoomiyyuu si yaadaa yoomiyyuu si dhabuun fedhu garuu haala jireenyaa natti ulfaatee si dhiisee deemeera jettee naa barreessite. Anis gaafa ol seenee waraqaticha argu baay'ee rifadhe baay'een boo'e baay'een gadde. Egaa ilmi namaa jireenya keessattis guyyaa gammachuu si faana ta'a yeroo ati fayyaa qabdu si faana ta'a yeroo gadda kee yeroo rakkina kee si dhiisee deema jechuun baay'ee ulfaataadha. Ani garuu kabiraa miti kan natti ulfaate hospitaala keessa ciisee waa'ee isheef yaadaa waa'ee isheef dhiphachaa ture. Garuu haa ta'uyyuu malee leensaan guyyaa tokkollee isheetti nagaamne hospitaala keessatti nagattee akkam akkan ta'e osoo hin beekin deemte. Haa ta'uyyuu malee leensaa taanaan har'as taanaan kaleessas boru ani ishee eegaan jira. Egaa leensaa koo xalayaa koo kana bakka jirtutti akkatti dhageessu abdiin qaba adaraa keessan obboloonni koo sheer godhaatii biraan naa gaham. Egaa leensaa ani kaleessas taanaan har'as taanaan achumaan jira buufata magaalaa Gincii fuuldura taa'ee tanan jira. Hojii kaleessaa hojjetu dhiiseera. Har'a garuu jireenyi koo dukkanaa'ee jireenyi koo hundumtuu dukkanaan marfame. Leensaa koo halkan koos guyyaan koos dukkana ta'e achumaan ciisaa oola achumaan ciisaa bula. Leensaa koo hin dhageessa yoo ta'e bakka jirturraa yoo deessiraattis dhala kee faana yoo heerumteeraattis abbaa manaa kee faana akka ati dhuftu abdiin qaba. Leensaa koo maaloo
kottuuti yeroodhuma tokko qofa na argii furmaata natti godhii deemii. Ani yoomiyyuu taana garaa sitti hin jabaadhu waan fedhe keessa yoo jiraatte iyyuu akka ati garaa jabaanee nan beeka. Maal oleensaa koo yeroo tokko qofaaf kottuuti na argii. Ilaaleensaa anis kaleessa sitti himeen ture har'a sitti himeera. Adaraa nannisiin adaraa kottu dukkana keessaa na baasi kottu dukkana kana keessaa na baasi siin jedhaamu. Adaraa leensaa koo lakkoofsi bilbilaa koo Duwwaa 912 24 28 57 52 kanaan na argattaa bakkuma kaleessaan jira har'as jireenyi koo dararaan achuma ta'e baay'ee natti ulfaateera. Adaraa leensaa koo bakka jirturra akkaana dhaqqabdu siin jedhaa. Obboloonni koo immoo sheer kompileenkii gochuu hin dagatinaa jedhaa. Dhugaa ani seenaa kana baay'ee dubbisuun isaa natti ulfaate.